Gaafa tokko naamee siin ajjeesan an jee. Ofa hidhamin dura. Hedduu aare siin ajjeesan an jee. Jennaan eega barra wanni ije booda siin ajjeesan jennaan awoo ani ilma sila taati. Ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra haadha Abbayyii bikkan dhayne hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan guddeessuu hin dandeessu. Maqaan kiyyaa'u Jawaara bar Jawaara Sheekh Hussein beektanii dawaa jechuudha. Dhuga lubbuun abbaan eeyne amatan eeyne du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu oguma haxxiffatanuu nama keessa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagaltuuna malee beesaa noo rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna. Paaltoo irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye. Waggaa lamaan irraa waggaan as dhufe wal lolaa turreemi. Waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture. No yeroo sanitti waan hin jeef hin qabaanne ni beeku. Allah manguddoon asbaanii eebba nu godhu.